Hello guys, welcome back with another tutorial. Today I'm going to show you how to change your Wi-Fi password. Your Wi-Fi password. Hi Shemar Kafune akam jirtan hordal sataqiyya nagaa khaysan igal tarabbisin jecha. Okay, arra tutorial kana khaysati akam taka password Wi-Fi khaysani ittiin jijjiirachuu dandeessanin isinitti abadde dhufe warroonni TP linki mana qabdan jechuudha hordoftoota qiyyaa. Akam takabu password Wi-Fi kasani irra jijjiirachuu dandeessin isinitti surfe jalqaba wanti isin gochuu qabdan Chrome barbaadan browser barbaadan seenu tusirra jira anamma gara Chrome-tiin godhe isinitti agarsiisaa jechuudha daawwattoota gara Chrome yeroo sintan akkanatti isinii baasan booda sanduuqa search kana irratti cuqaasuu qabdan sanduuqa search kana irratti cuqaasuu kan IP erga cuqaaftanii booda IP address kan raawutaraatu jira jechuudha san search gootan irratti 192 tuqaa 168 tuqaa 100 tuqaa takka look guys, this is how you can search for your Wi-Fi router IP address. Okay, you can search like this. After you type like this, you can go. Okay, then you can be able to manage your Wi-Fi router. So daawwattoota qiyya akkuma asitti agartan asitti bifa kanaan bahee jiraachuu ergana kana yebarreessan booda go jeetiin itti erga go jedhan terkee bifa kanaan akkanatti nuuf baay'achuu password keessa yoo jijjiirtanii jiraatan password jijjiirtanii fi username admin itti gootanii yoo jijjiirre yoo default irra jiraate password isaa admin jechuudha anammoo waan jijjiirrechuuf password tanii jijjiirre jiru saniin itti godhaachuuf password tiya this is my password, I changed it. So interface isaa kana fakkaata jechuudha daawwattoota qiyyaa interface router yookaan modem TP link jechuudha TP link mana kayyawaan fayyadamuuf jechuudha mana kayyawaan fayyadamuuf TP link jechuudha kanaaf password keessanii fi maqaa Wi-Fi keessanii jijjiirachuudhaaf wanni isin gochuu qabdan asirra ka agartan kuno interface isa jettu kan irratti ni cuqaaftanii interface isa jettu ni cuqaaftan interface irratti erga cuqaaftanii bifa kanaan isinii baa interface if jala settingiiwwan hanga kana if jala qabaachuu isin LAN wireless if jala qaba wireless isa jettu irratti ni cuqaaftan wireless irratti erga cuqaaftanii akkuma agartan asitti SID isa jettu kan irratti kuno maqaa Wi-Fi fiyyaati jechuudha daawwattoota qiyya kuno notification irraa akkuma agartan here maqaa Wi-Fi fiyyaati jechuudha daawwattoota kanaaf maqaa jijjiirrachuu barbaadan asirra cuuxanii maqaa kana irra dadadar gootanii maqaa barbaadan itti dadadar itti godhuu qabdu kana amma jijjiirrachuu hin barbaanneef maqaa isuma kanattiin isaa jechuudha daawwattoota qiyya so password jijjiirrachuuf asuma jalatti agartan kana kuno WPAS passwordin Wi-Fi khani amma duratti godhe jiru kuno passwordin isa khana jechuudha passwordin Wi-Fi khiyya jechuudha daawwattoota qiyya kuno asitti kun password la pre shared key khaytuun password Wi-Fi khiyya jechuudha kanaaf password jijjiirrachuudhaaf isa kana irraa jira router keessan irratti waan garaagaraa ta'eef router pre shared key wadu jaamu bakka ittiin password jijjiiramu jechuudha kanaaf isin router keessan TP link garaagaraa ta'e comment section irratti na barreessaa actually help you out guys so type in the comment section what type of router you have so let's change this password. Okay, let's write what should I have to change my password. Okay, let's say safe step. Okay, I already I have been you know guys qabaachanii dura kana duras party kana amma me safe check jedhee ma barbaadu okay say look then you can change whatever you like password guys password is one barbaadaniti jijjiirachuu dandeessanii san booda wanni isin gochuu qabdan gara gadii kana irratti save gochuudha jechuudha amma password isa qabanne tana booda kanaan connect itti godhannaa jechuudha bilbila keessan booda save password router kenya auto if maafu keessaa nu baasaa jechuudha amma erga kana keessaa
nu baasee booda refresh goonuu nuuf dhumnu san booda gara wifi kana connect godhuutti deebinaa jechuudha daawwattoota kiyya. Here we go, we have wifi router wireless nasaasinu passwordin jijjiiramee jiruuf connect godhachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf passwordii amma irraa jijjiirratan itti barreessutu nurraa eegamaa jechuudha daawwattoota kiyya. Passwordin amma say push take look passwordin amma jijjiirratan then connect what come on yeah it should be connected. So daawwattoota kiyya bifa kanaan passwordii wifi keenya irraa jijjiirannaa jechuudha. Router keessan kan duraan argitu comment section deemnaa barreessa guys isiniin gargaara. Router keessatti video isin kan beetanidha Roman addunyaa. I by the way my favorite she's one of my favorite Oromo TikToker, you know. I love her guys. When is he barbade TikTok page yes akor doftan ganama isin aferu barbade tiga daawat tuqiya TikTok hiya yohortan wantoota tips wal qabatan hedduu asjala ani harkatanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo akkuma agartan Facebook akkamitti akka how to create developer option useful setting triikoon baay'ee isin barbaachisan asirra gubbattis gadhiisaatiin jira. Akkasumas mallattoo YouTube kana irratti yoo cuqaaftan mallattoo YouTube kana irratti yoo cuqaaftan YouTube kiyya argachuu ni dandeessanii. YouTube irrattis viidiyoowwan hedduu tokko hojjechaatiin jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kun akkuma asitti agartan YouTube kiyya subscriber hangana takka qabaachuu daawwattoota kiyya. Please YouTube kiyya kanas subscribe godhadhaa irraa waa baratanii isin jaa wantoota tips nuti qabatanii wantoota bilbiloota keessan hojii wal qabatan comment section jalatti barreessaadha. Bye bye, love you guys.